Nagaan faraarri Waaqayyoo lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya odeessa keenya yeroo kanaatiin waldaa ifa fayyinaatti wanti ajaa'ibsiisaan tibbanas raawwatameetu jira. Ayyaanni fayyisuu bara ergamootaa ture har'as raawwatamaa jira. Kanallee kan wal wajjiniin ilaallu ni ta'a. Qophii keenya kana keessatti fayyina tibbana waldaa ifa fayyinaatti ta'ee fayyina ajaa'ibsiisaa battalaa lama isiniif qoonna. Odeessa keenya lammataatiin immoo daawwattoota keenya. Tibbana faarfataa Saamu'eel Abbabee Kiristiyaanummaarraa dadhabuun isaa ni yaadatama. Maarree kana wajjin wal qabsiisee faarfataa Aganyoo Yideg bilbiluu fiidhaan murtee sirba maxxansuu isaa haqsisiiseetu jira. Seexannii fi inaaftonni qaanaaniitu jiru. Haala kamiin faarfataa Saamiin sirba maxxansaa jiru haqee gara amantii isaatti deebi'e kan jedhu waan qulqulleeffannee isin biraan kan geenyu ni ta'a. Namni Waaqayyoo Aganyoo Yideg maalittiin jennaan faarfataa Saamiin gara amantii isaatti jajjabaate wal wajjiniin kan ilaallu ni ta'a. Akkasumas daawwattoota keenya namni Waaqayyoo lubi bal'inaa sarkaallee amantii irraa dadhabuu kiristiyaanotaa fi tajaajiltootaa ilaalchisee ergaa hatattamaa dabarsaniitu jiru kan wal wajjiniin ilaalluu fi afaan isaanii irraa akka darbetti kan isiniif qoonnu ni ta'a. Yoo amma xumura qophii keenyaattiin wajjin turtan jechuudha. Dabalataan immoo daawwattoota keenya xumura qophii keenyaa irratti maatiiwwan dhalootaan Itoophiyaa ta'an gara Itoophiyaatti dhufuudhaaf biyya Ameerikaa irraa doolaara 27,000 qabatanii utuu socho'aa jiranii gumuruukiin Ameerikaa saameetu jira. Maal balleessanii jennaan doolaara 27,000 saamaman kan jedhu kan isiniif qoonnu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatinaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Maarree share like gochuudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita gadhiifaman kallattiidhaan akka isin bira qaqqabaniif isin gargaara. Maatii keenya kan taatan immoo like share gochuudhaan akkuma kanaan duraa hojii keenyatti nu cimsaa. Yaada keessan koomentiirra akka nuuf keessaniif koomentii isinii banneetu jirra. Yaada keessan irratti nu qoodaa. Kallattiidhaan gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjin haa dabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Fayyinni battalaa bara ergamootaa ture ammas ta'aa jira. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Waldaa ifa fayyinaatti ture. Tibbana waan ajaa'ibaa waldaa ifa fayyinaatti ta'e keessaa namni rasaasaan rukutamee kiraanchiin hokkolaa gara waldatti dhaqe tokko kiraanchii isaa fannisee fayyina ajaa'ibsiisaa kana argateetu jira. Akkasumas shamarreen tokkos battalatti baatamtee kan naqxee fayyina battalaa argatteetu jirti. Dargaggeessi fayyina argate kun gara waltajjiitti erga waamamee booda namni Waaqayyoo ergamaa Geetaa'oon Immiru wayita itti bu'anii maqaa Yesuusiin jedhanitti duubatti kufe. Achis qabanii erga kaasanii booda fiigicha itti kuteetu jira. Kiraanchii isaas darbatee jira. Mee viidiyoo isaa wal wajjiniin daawwannee walitti haa deebinu. This brother had a bullet accident and his leg is unable to walk properly. Keep watching.
Ajajera. Ah. Ah. Power of Holy Spirit encountered him. Fire of Holy Spirit transmitting. The mighty God. He was Huh? unable to walk. Watch out him! This Watch is the out way. him! Samni lille sagale tasa Yesus. Mana onat. Akkamittiin dhufte? Akkamittiin dhufte? Ulee kee akkamitti qabattee dhufte? This is the way. Look. Warri argitan Keep watching. akka tokkoltee dhufte nutti agarsiisi. Keep watching. This is the way he used to Gadi walk. lachuusa. Now Gadi he is lachuusa. able to. Iya, Praise the Lord. Somebody! Kapase Jesus is sanana. Narakai. Odeessuma walqabatutti yommuu darbinuu daawwattoota keenya waldaadhuma ifa fayyinaatti fayyinni bara ergamootaa har'as raawwatamaa jira. Waldaa ifa fayyinaa Bishooftuutti utuu ergamaa Geetaa'oon Immiruu guyyaa dheengaddaa tajaajila isaanii tajaajilaa jiranii fayyinni wayitawaa dubartii baatamtee dhufte kanaaf ta'etu jira. Dubartittiin baatamteetu gara waldaatti dhaqxe. Fayyinni kun haala kamiin ishee argate walumaa wajjin haa daawwannu. Maal gochuu dandeessu? Dandeessu deemuu dandeessu waan neefin Baattanii fiddan. Eessaa fiddanii? buraayu Baattanii fiddan. Dandeessee hin deemte. deemte makiinaa sitti finneeti Baattanii seensiste. yaa moo xaxar jedha Okay. Amma fayyuu barbaadda? Roka parasaya. Iya ani nani kama jedha. Maqaa Yesuusin isinii keera. Horra basa kabara bosia. Na dukka amana. Amma ulfina guddaa tokko keessa darba. Al tokkoof isa dhumaa afuura guddaa al tokko baafachiisi keessatti. Okay. Adeem. Ililleen injiru Yesus. Hallelujah. Iyyinaan jedha Yesu gufu farsinaan jedha farseessi gufu. Odeessa keenyatti nuti yeroo darbinuu daawwattoota keenya waa'ee faarfataa Saamu'eel Abbabee wanti haaraan dhaga'ameetu jira. Tibbana faarfataa Saamu'eel Abbabee faarfannaa dhiisee sirba maxxansuuf akka jiru sababa haalli jireenyaa itti ulfaateef sirba maxxansee galii argachuuf akka jiru dubbatee akka ture ni yaadatama. Maarree ergasii kiristaanonni hedduun waa'ee isaa faarfannaa isaa duraan sheer godhanii kan hin beekne amantii irraa dadhabuusaa sheer gochuudhaan gurra nu duuchaa turaniiru. Namni Waaqayyoo lubii bal'inaa sarkaa waan isaan amantii irraa dadhabuu ilaalchisee dubbatanitti utuu hin ce'in dura waa'ee nama Waaqayyoo faarfataa Saamu'eel Abbabee waan xinnoo isiniin jenna. Faarfataa Saamiin sirba maxxansaa jiru akka dhaabuu fi akka hin gadhiifne waadaa galee jira. Seexannis qaana'eetu jira. Tibbana amantii irraa kan dadhabee faarfannaa isaatiin hedduu eebbifamaa kan turre faarfataa Saamu'eel Abbabee gochoota isa irratti taasifaman hedduu keessa darbuu dadhabuu isaatiin amantii irraa dogongoruun isaa ifadha. Ergasii hedduun isaanii dogoggora isaa agarsiisaa farsaa turaniiru. Kanaanis amantoonni mataan isaanii akka gadi cabus taaneerra. Qaanofneerra. Bilchaataadha jennee kan eeggannee dheedhii ta'ee arganneerra.
Biyya kana keessatti raajotaa fi ergamoota kan jedhaman utuu kiisiin isaanii maallaqaan ni ta'ee jiru, tajaajilaan kaan ammoo beela'ee guyyaa du'a isaa eeggataa, kaan ammoo amantii irraas dadhabaa jira. Nama Waaqayyoo Saamu'eel Abbabee faarfataan miseensaa fi tajaajilaa waldaa guutuu wangeelaa yeroo ta'u, tibbana amantii irraa erga dadhabeetii namni akka isaa ijjisaa foonii hin argine faarfataa kan ta'e, lapheensaa garuu ifa caalu keessa kan bu'e namni Waaqayyoo Haganyoo Yidag bilbilee fi jajjabeessees jira. Yaada isaas akka inni sirbicharraa kaasuu fi bakka hojjetamaa jirutti sirbichi akka dhaabbatus taasiseetu jira. Lammata akka inni waan sirbaa hin kaafneef gooftaarraas hin dadhabneefis waadaa galchisiiseetu jira. Faarfataa Haganyoo Yidag. Aantan Haganyoo Jammiroo jechuudhaan kan beekamu namni Waaqayyoo faarfataa Haganyoo Yidag faarfataa Saamiif erga bilbileetii wanti inni ittiin jedhee ifa hin baane. Namni keenya hamma yeroo waan gaarii hojjennu nu gargaaruu fi nu jajjabeessu gaafa nuti waan hamaa fi cubbuutti kufnee nu saaxiluu fiiga. Namoota hedduu taajjabneerra. Faarfataa Saamu'eel Abbabee faarfataa tibbana sirba maxxansuuf ture sana guyyaa tokko faarfannaa isaa sheer godhanii jajaniis jajjabeessanis kan hin beekne namoonni keenya beekamoon hedduun isaanii gaafa inni amantii irraa dadhabuu ebeluu akkas jedhee akka jedhaniif feesbuukii irratti ba'anii afarsaa turaniiru. Wanti nama dhibu amma namoonni keenya isaa jira dadhabuuf jedhu jajjabeessuu dhiisanii isa jigeetti immoo dhagaa akka guuranii fi mudoo namaa sanaa gadi guuruudhaan wal saaxiluuf akka fiigan agarsiisa. Ebelutuu akkas naan jedhe naa bilbilee gaafan kana dhaga'u nanna'e gooftaa ganee qooda jedhan namni kun maal ta'etu dadhabee jedhanii gaafachuun bilbilanii rakkoo isaa adda baafachuun gooftaa dhiisuusaas mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Namni foon uffataadha. Lubni bal'inaa sarkaa namoota gooftaa amananii dogongoranii yookaan dadhabaniif akkas jechuudhaan gorsa isaanii kennan. Waldaan kiristaanaa fi amantoonni illee utuu maqaa namaa hin balleessin dura kana gochuu qabdi jechuudhaan dubbataniitu jiru. Hordofnee deebineen afaan Oromootti isiniif hiika. አንድ ችግር ሲመጣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክርስቶስ ደረጃ በእግዚአብሔር አገልጋዮች መሰረት የሚገባን 3-4 ጊዜ ጠርተን ምክር መስጠት ነው። ያንን ነገር ካልቻልን ከዚያ በኋላ ይገሌ ጠርተን መክረን አልተቀበሉንም ማለት ይቻላል። to err is human ይላል ፈረንጅ። ስህተት የሰው ልጅ ልማድ ነው። የማይሰራ ሰው አይሳሳትም። የሚሰራ ሰው ደግሞ ይሳሳታል። የሚሳሳተው ደግሞ ይታረማል። ኃጢአት እንዳይሰሩ መከልከል ነው። ሊሳሳት ይችላል። ወጣት ቀርቶ ቤት ያላቸው ሚስት ያላቸው ድስት ያላቸው እንኳን ይሳሳታሉና ኢትዮጵያውያን የተለመደ ነውና እንዳይሳሳት መክራለሁ በግልጽ። ከደህንነት ቀጥሎ ቅድስና ዋና መሰረት መሆን አለበት። ቅድስና ዋና መሰረት መሆን አለ። የዛሬ ችግር ግን የፈለከውን ሰርተና መባግን ስጥ፣ ገንዘብ ግን ስጥ። ሰዎች የሚፈልጉት ያ የዳናው ሰው ድኖ ጠንካራ መሰረት ያለው እንዲሆን ሳይሳት ነው በቤተ ክርስቲያን ተቀምጠው። ስለዚህ ብዙ አእምሯችን እንኳንስ አዲሶቹ ቀርተው ትልቆቹ ነባሮቹ ራሳቸው የሚጠብቁት ሳንቲም ከፋዩን ነው፣ የህይወቱን ጠባቂ ሳይሆን። ይሄ ከዚህ በፊትም ጎድቶናል፣ ለወደፊትም እየጎዳን ነው የሚቀጥለው። ቅድስና መማር አስፈላጊ ነው። እነዚህ ለማጋለጥ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ። ለማጋለጥ ብቻ ሳይሆን ለመምከር ደግሞ እኔ የሚፈራው ራሳቸው ተመክረው በኑሯቸው በዚህ ሰዎችን የሚያጠለጥሉ ሰዎች ምን ያህል ራሳቸውን የጠበቁ ናቸው? እንመለስ። ደግሞ እነሱ የተናገሩትን ይናገሩ። በሚናገሩበት ጊዜ ለሰዎቹ ቀርቦ መናገርና እንዲፈቱ ማድረግ ነው ወይስ እንዲጠፉ ማድረግ ነው የሚሞክሩት? እና ሁለት ችግር አለ። አንደኛው ግሩፕ ይመክራለሁ እምቢ ስላለኝ ቢቀጣም ይቀጣ ነው። ሌላው ደግሞ ቆይ አጋልጣታለሁ፣ አጋፍጣታለሁ፣ እስር ቤት ትገባለች፣ እንዲህ ይሆናል ብሎ የሚነሱ ሰዎች ደግሞ ራሳቸው በራሳቸው ከመጀመሪያው ተንኮላቸውን
በሌላ ላይ መግለጥ ስላቃታቸው የተንኮል መንገድ ስላገኙ ነው። የክፋት መንገድ ስላገኙ ነው። ሌላው ሶስተኛው እውነተኛ ነገር ይዘው በተቻለ መጠን ወደ ሰዎቹ መድረስ ደርሰው ያን ሰው ማናገርና ከሰዎየው ችግሩን የሚደብቅ ከሆነ ደግሞ ችግሩን ደበቀ፣ እኛ ግን እንዲህ ባለ ቦታ ላይ ምስክር አለን ብሎ ማጋፈጥ፣ ያ ነገር እውነትን መግለጥ ነው። እውነትን መግለጥን መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፋል። ነገር ግን እውነትን ሸፍኖ ስለ እውነት መናገርን ትቶ ብቻ ዳርዳሯ ላይ ተፍ አድርጎ ሰዎች የሚጠሩበትንና ሰዎች የሚያዩትን ነገሮች ሁሉ እንዳው ማባረር እርሱ እውነተኛ ታሪክ አይመስለኝም። እና በተለይ እኔ የእግዚአብሔር ሰዎች ይሆን ነው ተጠንቅቀን እነዚህን ሰዎች ግልጽ በሆነ መንገድ 3-4 ሆነን ሄደን ይህን ነገር ታደርጋለን ጠልተናል አንቀበለውም። ግን የዝሙት ጉዳይ ከሆነ ስራውን እንዲያቆም ማድረግ ይቻላል። የሥራ ጉዳይ የአገልግሎት ጉዳይ ከሆነ ግን መቅረጽ ይቻላል። ማንኛውም ተቀርጾ ትክክለኛ ቦታውን ትክክለኛ ስፍራውን ይይዛልና የመቅረጽ ስራ መስራት፣ የማስተካከል ስራ መስራት ለክርስቲያኖች ትልቁ መንገዳቸው ነው። በጋዜጣ ማብጠልጠል፣ በግል ማብጠልጠል፣ በዩቲዩብ ማብጠልጠል ግን ለኔ ሰዎችን ብዙ የሚረዳቸው አይመስለኝም። እንዳውም በግፋታቸው እየባሱ ይሄዳሉ። እኔ እንደዛ ነው የማየው። አንደኛ ሐዋርያትና ነቢያት ተብለው ራሳቸውንም ጠርተው ስም ሰጥተው የወጡ ሰዎች ስህተታቸውን ለማረም ካሁኑ መጀመር እንዳለባቸው ስህተት ነው የሚሉትን ስህተታቸውን የማያውቁ ከሆነ ደግሞ በአካባቢያቸው ሽማግሌ አለ፣ ታዋቂ አገልጋይ አለ። አገልጋይ ጠርቶ ስህተት ምንድነው ብሎ መጠየቅና ማስተካከል ግድ ነው። በር ከፋቾች ስለሆኑ ደግሞ በሩን ሳይከፍቱ ይወድቃሉ አንዳንዶች። ስለዚህ በሩን ሳይከፍቱ በር ከፋቾች ናችሁና ደግሞ በሩን ስትከፍቱ በር ከተከፈተላቸው ጋር እንዲታልፉ በትክክል እግዚአብሔር የሰጣችሁን ሳትቀንሱ እውነቷን ትክክለኛዋን ለዚያ ሰውዬ ለባለ ጉዳዩ ማስተላለፍ እንድትችሉ እላለሁ። ሌላው አንድ የሚያስቸግረኝ ነገር አለ። እዚያ አንዱን ካቆሙ በኋላ ሁለተኛውንም ያቆማሉ፣ ሶስተኛውንም ያቆማሉ፣ አራተኛውን ያቆማሉ። 4 ሰው በተራ ይቆማል። ስለዚህ የአራተኛውን ሲናገሩ የአንደኛው እየተነሳ ሂድና ተቀመጥ ይባላል። አልጨረሱለትም። ስለዚህ የአንደኛውን ጨርሱለት አደራ። ኛውን ቀጥሎ 4 አቆማችሁ ደንበኛ አታድርጉ ነው። 2 እግዚአብሔር ስም እንድትናገሩ ሰጣችሁ። ስም ስላገኛችሁ ብቻ 30 ደቂቃ መዘመር የለባችሁ። ስም አገኛችሁ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከዚህ በኋላ ለሰውየው ስሙን ላገኛችሁለት የአባቱን ስም፣ የእናቱን ስም፣ የዘሩን ስም ጸልዩለት፣ ከመከራው ይረፍ። እንዳው ስም ስለተገኘ ብቻ አዲስ ነገር ተገኘ አይደለም። ይሄ መገለጥ አይደለም። ይሄ ራእይ አይደለም። ስለዚህ ወደ ራእዩ ለማለፍ ከፈለጋችሁ ብዙ ጊዜ ያልተደረጉትን እና ቀላል ነገሮችን ወስዳችሁ ጊዜ መውሰድ የለባችሁም። በጊዜያችሁ መጠቀም ያስፈልጋችኋል እላለሁ። ሌላው ጊዜ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ለችግረኛው በችግሩ መልክ በጊዜው መልስ መስጠትና ማሰናበት። በቀረ ጊዜ እያስጨረሱበት ምን እያደረጉበት ማቆም ትክክል እንዳልሆነ እኔ አምናለሁ። ሳገለግል ነበርኩኝ 22 ዓመት አገልግያለሁ የፈውስ አገልግሎት ላይ እና ሚራክልን ቢመጣ በሚራክል ላይ 4 እና 5 ሰው ማቆም አያስፈልግም። ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ነው ብለን የሰውየውን ነገር ማስተማር የለብንም። አጋንንት ያለባቸውን ሰዎች ደግሞ አጋንንት እናወጣለን። ስለሱ እንኳን ማስተማር ደህና ነው። ነገር ግን ከአጋንንት ወስደን አይደለም እናስተምረው፣ ወስደን ማስተማር አለ። ምክንያቱም አጋንንት ውሸተኞች ስለሆኑ ሊዋሹ እውነትም ሊናገሩ ስለሚችሉ አጋንንቱ እንኳን እንዲህ አለ ብለን ለሰዎች መልስ መስጠት በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ከአጋንንት የወሰዳችሁትን ድምፅ ለሰዎች አታስተላልፉ። እግዚአብሔር በሰጣችሁ መጠን አገልግሉ። ከስጦታው በላይ ከጸጋው በላይ አትሂዱ። እናንተ ታማኝ ከሆናችሁ ታማኙ እግዚአብሔር
የበለጠ እንድትቀጥሉ ጸጋ የተለያዩ ጸጋዎችን ሊሰጣችሁ ሊያበለጽጋችሁ ሊሞላችሁ ይችላል የሚል መልእክት አለኝ ለነቢያትና ለሐዋርያቱ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰዎች ጠይቀው ተናግረውብኛልና ለምን የገሌን ሐዋርያ አለ? ለምን የገሌን ደግሞ ነቢይ አለ? ነቢይ አንድንም ቸርች ያልቀጠለ በአንድ ቸርች ውስጥ ያለ በቸርች ውስጥ የሚያገለግል ማለት ነው። ሐዋርያ ማለት ደግሞ ከቸርቹ አልፎ 5 እና 6 ቤተክርስቲያን በሌላ አጥቢያ የጀመረ ሰው ስለሆነ አሁን ሰውየው ወንጌል ማስፋፋትን ጀምሯልና ወንጌልን ያስፋፋ ማለት ነው። ሌሎች ወንጌል ያላስፋፉም ከእርሱ እንዲማሩ እመክራለሁ። ሌላው ነቢያትን እና ሐዋርያትን የሚመክረው ብዙ መኩራራት የለብንም። የተሸከምነውን ያህል ዝቅ ማለት አለብን። እኛ ባሪያዎች ነን፣ ጌታ ተናግሮናል። የማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ የሚገባንን አድርገናል በሉ ብሏል ኢየሱስ። Lubi bal'inaa sarkaa lubi Afrikaa namni waaqayyoo akkas jedhan. Namni tokko gaafa dogongoruu yookaan dadhabu si'a 2 yookaan 3 gorsaa. Yoo gorsa geggeessitootaa fi namoota gurguddoo dide immoo ifatti ilaa. Ani ebeluun gorsee jennaan na dide jedha. Namni foonii uffataadha. Kanaaf dadhabuu danda'a. Garuu isa dadhabaa bakka inni dadhabetti dhagaa irra tuuluu miti. Dadhabbina isaattis jajjabeessuu fi kadhachuu fi akkasumas namoota gurguddoo itti erguun gorsuu qabnas jechuun dubbatanii jiru. Warra gaarummaa walii keenyaa dubbachuun wal jajjabeessinu malee warra mudoo fi dadhabbina walii keenyaa saaxilluu fi wal qaanessinu ta'urraa of haa eeggannu. Kiristaanonni jalqabaa dadhabbii isaanii keessatti waliif kadhataa, beelaaf daaruu keessatti wal nyaachisaa, walitti uffisaa, wal jajjabeessaa turan. Utuu har'a kana ta'e immoo amantoonni jaarraa jalqabaayyuu gooftaa gannu turan. Garuu isaan bira jaalalli waan tureef wal gargaaru turan. Hamma inni tokko nan dhabe jedhee kadhannaadhaaf karaatti ba'uttis hin eegan turan. Waliifis kadhatu mudoo waliis ni haguugu turan. Kiristaanotarraa isa kanatu eeggama. Odeessa keenya xumuraatti yeroo darbinu daawwattoota keenya maatiiwwan dhalootaan Itoophiyaa ta'an gara Itoophiyaatti dhufuuf turan doolaara Ameerikaa 27,000 gumuruukaa Ameerikaatiin saamaman. Ameerikaan yeroo seentanis baatanis maallaqa amma feetan fudhattanii seentu, fudhattanis baatu. Daangaan kaa'ames hin jiru. Haa ta'u malee namni tokko wayita biyyattii keessaa ba'uuf jedhu maallaqa doolaara 10,000 fi isaa ol yookaan qarshii kanaan kan wal madaalu maallaqa biyya biraa yoo harkatti qabatee foormii guuteetu beeksisuu qaba ba'uu isaatiin duraa jechuudha. Maarree maatiiwwan kunneen gara Itoophiyaatti wayita dhufuuf jedhan maallaqa qabatanii jiran kana hin beeksifne waan ta'eef wayita xiyyaara seenuuf jedhan gaafatamanii dubbatan. Wayituma sanas abbaan foormii guutuu wayita jalqabu ilmis maatiin kan hin beekne doolaara 8,000 dabalataan qabatee akka jiru ibse. Ergasiis maallaqicha guutummaan guutuutti saamamuun isaanii dhaga'ameetu jira. Namoota biroo gara biyya keessaniittis ta'u gara iddoo biraatti imaluu barbaaddaniif barumsa isiniif ta'a. Maallaqa qabattanii baatan doolaara 10,000 ol yoo ta'e beeksisuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi wayitaa waan nuyi galgala kanaaf isiniif qabannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa isiniin jechaa qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaas gadi tuquudhaan amantootaa fi hordoftoota keenyatti dabalama. Maatiin keenya immoo akkuma yeroo hedduu gootan laayik sheer gochuudhaan yaada keessan immoo komentii irratti nu qooduudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Saatota muraasa booddee odeessa kiristaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.